artii fi artistiin ija ummataati. Lakkoofsa biyya keenyaatiin sadaasa guyyaa 27 ji'a sadaffaa bara 2017. Lakkoofsa hijraatiin Jumaa Dussaanii guyyaa 6 ji'a ja'affaa bara 1446. Lakkoofsa faranjootaatiin Diisembarii guyyaa 6 ji'a 12ffaa bara 2024. Albama 15ffaa nashiidaan 23ffaa Munshid Miikaa'el Huseeniin dalagamte. Gama toora tarree miidiyaa hawaasaa appilikeeshinii TikTokiitiin mana Sheek Riyaad Gammadaa irratti eebbifamuudhaaf qophiin barbaachisu hundi xumurameera. Guutuutti fixanii maatii hoggaantota dura deemuu malee jarri yoom laafata. Waraanni aduwwii guyyamaan sodaata sammuun jijjiiramtee meeqatu maraata. Warreen Israa'eliif barbaadu furmaata dhabanii wallaalan akkaata. Yahudaa guyyamaan laftitti dhibbata nama rabbiif tumsu eenyuman moohata. Munshid Miikaa'el Huseen yaadee cuunfee cimmisee dhama yaadaa walaloon utubee buusa sagaleetiin faayee furtuuwwan furmaataa dambalii lolaasa. Albamni 15ffaan mijuudha maqabeessa soora surrii ilma namaa fuullee fuula duraa faaya jiruuf jireenya islaamummaati. Munshid Miikaa'el Huseen gameessa sagalee kiiloleeti. Akka lakkoofsa biyya keenyaatti sadaasa guyyaa 27 ji'a sadaffaa bara 2017. Akka lakkoofsa hijraatti Jumaa Dussaanii guyyaa 6 ji'a ja'affaa bara 1446. Akka lakkoofsa faranjootaatti Diisembarii guyyaa 6 ji'a 12ffaa bara 2024. Jimaata galgala akka biyya keenyaatti sa'aatii 2:00 akka Dubaayitti sa'aatii 9:00 akka Suudi Arabiyaatti jalqaba sa'aatii 8:00 irraa eegalee fedha rabbii ol aaneeti. Eebbi albama nashiidaa Munshid Miikaa'el Huseeniin qophaa'ee gama toora tarree intarneetii appilikeeshinii TikTokiitiin mana Sheek Riyaad Gammadaa irratti ni adeemsifama. Munshid Miikaa'el Huseen roga hundaarraa hagee copha yaada sammuu tooraan tarreessee soree cokee sororee qindii jechoota akka dambalii galoo galaanaa fuulletti furga'uun miira dhikkisa onnee kumaatamaa sagaleen asaasee galaa galan qabne dhalootaaf galaasa. Akka lakkoofsa biyya keenyaatti sadaasa guyyaa 27 ji'a sadaffaa bara 2017. Akka lakkoofsa hijraatti Jumaa Dussaanii guyyaa 6 ji'a ja'affaa bara 1446. Akka lakkoofsa faranjootaatti Diisembarii guyyaa 6 ji'a 12ffaa bara 2024. Keessummoonni biyya keessaa fi biyya alaa kanneen akka Sheek Abdusalaam Kadir, Sheek Amin Ibro, Sheek Jamaal Aliyyi, Ustaaz Hamza Hasan, Ustaaz Saad Aliyyi, Ustaaz Abu Musab, Sheek Kadir Huseen, Ustaaz Najjaash Muhammad, Ustaaz Ibsa Hasan, Sheek Riyaad Gammadaa, Ustaaz Anas Muhammad, Ustaaz Hamza Takluutii fi Haydar Abdii bilisummaa faati qooddattoota guyyaa sagantaa kanaati. Guca ejjannoo milluu uumaa sagalee dhaala seenaa ergaa akeeka egeree filannoo jechootaatiin sonee furgaatiin qillisa sagalee isaa dhageettii kakaasee miira laatuun. Akka lakkoofsa biyya keenyaatti sadaasa guyyaa 27 ji'a sadaffaa bara 2017. Akka lakkoofsa hijraatti Jumaa Dussaanii guyyaa 6 ji'a ja'affaa bara 1446. Akka lakkoofsa faranjootaatti Diisembarii guyyaa 6 ji'a 12ffaa bara 2024. Jimaata galgala akka biyya keenyaatti sa'aatii 2:00 irraa akka Dubaayitti jalqaba sa'aatii 9:00 irraa akka Suudi Arabiyaatti sa'aatii 8:00 irraa eegalee ijji wal argaa keenyaa gama toora tarree intarneetii appilikeeshinii TikTokiiti mana Sheek Riyaad Gammadaati. yaa rabbi islaamummaa wallahi qalbii